Akkam jirtan hordoftoota yuutuubii gaaddisa barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada. Duraan dursee dhiifamaan isin gaafadha. Maaliif anis yeroo naallee naa mijjatudha beektumaan yeroo dheeraadhaaf isin irraa barfadhee ture. Har'a immoo haala gaariidhaan jechuudha qabaddeetiin isinii dhufeetiin jira. Yeroo gabaabaa keessattiin kabar isinii godha chaaptirii kana jechuudha. Keemistirii kutaa 9ffaa boqonnaa 5ffaa kana jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti kabar isinii godheetiin qormaata bareedaa akka qormaata chaaptar 4 keessaa qopheessineessan isinii qopheesseetiin keessaa isinii hojjedha. Abdii guutuudhaan eeggadha jechuun barbaada. Duraan durseetii kanaaf amma galgala kanarraa jenneeti yaa eegallu. Har'a addatti wanti goonu maali? Qormaanni keessanis baay'ee isinitti dhiyaatee jira waan ta'eef ibsumaan maal goona jechuudha. Qaaccii isinii fuuna jechuudha galgalaallee jiran hunda. Galgala keessatti gaafilee ijootan isinii tuqaatiin deema. Moora immoo hunda kabar goonee yeroo dheeraa nu jalaa fudhachuu danda'a waan ta'eef gaafilee konseptii barbaadan gaafilee isinii hojjechuun barbaachisu keessaa tuqaati kan deemnu. Ammoo sanii achitti teelegiraama jalaan isinii kaayee jechuudha. Teelegiraama koomunitii bakkuma jiru jala yuutuubuma kana jala bakka koomunitii yoo san tuqite teelegiraam guruupiin ni jira jechuudha. Liinkiin isaa achi jala jira. Achirraa jooyin gootanii wantoota tiitooriyaal irra baranne kana achi jalaan isinii kaayee jechuudha. Yoo dubbisuu barbaadan ka taate achi jalaan jooyin gochuu dandeessanii haa eegallu jechuun barbaada. Ersisaayisii kanarraa yoo eegalle kana tokko isaaniitiin irraa kaafnee hanga guutuu isaa kafar goonaa osoo hin taane kana teelegiraam irraa dubbiftanii nootii isaatii fi haalatti dalagamu hunda wantoota dogoggora ta'an faajtu jira kun kan akka fakkeenyaaf ersisaayisii tana keessaa isii tana irratti jechuudha. Akkuma agartan emmii kana gubbaa maaltu jira jechuudha. Negatiivaa tokko jira jechuudha. Garuu immoo maaltu jiraachuu qaba? Poozitiivaa jiraachuu qaba jechuudha. Emmiin maal bakka bu'e? Meetaaliidha bakka bu'e. Emmiin meetaalii bakka bu'e. Eksi namoo maal bakka bu'e? Nam meetaaliidha bakka bu'e jechuudha. Maaliif boondiin akkuma yeroo darbe yeroo tiitooriyaalii barannoo dubbanne maali? Boondiin ayoonik boondiin tokko maal jidduutti uumenne sibiilaa fi sibiilaa jidduutti kan uumamu jenne jechuudha. By what? By transferring electron from metal to what? Non metal jennee yeroo barannu kan dubbanne sanii waan ta'eef bakka takkitti sana qofa poozitiiva gootan jechuudha. Isii tana qofa dogoggora exercise keessan irratti poozitiivatti jijjiirratanii kana booda haala walii transfer godhan saniin walii transfer godhanii boondii akkatti uumanii jenne. Foormii biraaketii kana warri kaamu maal jenne gaafa reakshinii ayoonik boondingii gaafa Lewis structureedhaan mul'ifnu foormii biraaketii tana fayyadamuun dirqama jenne egaa. Kan koovalaantii boondii immoo kanarraa addaa jechuudha. Biraaketiin fayyadamnu laayik gochuun eegala itti haafufnu ersisaayinsiin sama fakkeenyaaf tokko isaanii gidduutti boondiiwwan uumaman Lewis structure kanaan mul'isiyaa. Fakkeenyaaf isa kana gidduutti haayidroojin saalfaayidii gidduutti boondiin uumamu maal jedhamti? Kaavalantii boondii jedhamti. Saalfariin elektiroobaalaansii meeqa qaba? 6 qaba alarraa jechuudha. Kana booda haayidroojiniin immoo tokko qaba. Haayidroojiniin lama immoo walirra lama qaba. Haayidroojinii fi saalfariin gaafa boondii sheer wal godhan foormii kanaan ta'an jechuudha. Sitti saalfariin 6 qaba waan ta'eef lamaatu raafee jechuudha. Kana booda akkaataa isaan itti haayidroojin saalfaayidiin kun istaabilitee taa'aa jiru jechuudha. Elektiroonii loompeerii yookaan boondiin keessatti hirmaatiin meeqa qaba jechuudha. Saalfariin firraa firii 4 qaba. 2 jalaa qaba 2 gubbaa qaba. Ammoo kanasiin haayidroojinii wajjin hidhates bakka kanaanis 2 bakka kanaanis 2 jechuudha. Gaafa walirra lakkooyinuuf saalfariin meeqa guuttachuu barbaada? 8 guuttachuu barbaada. Haayidroojiniin ammoo meeqa guuttachuu barbaada? 2 guuttachuu barbaada. Tokkoon haayidroojinii 2 guuttatanii jiranii. Saalfariinis ammoo dirqama meeqa guuttatu qaba? 8 guuttatee jira jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaanuu istaabil ta'anii taa'uu danda'an jechuudha haala kanaanii. Habiirrattis akkasumatti kaavalantii boondiidha haaluma saniin jechuudha. Kana shoortinootii wanni jalaan isinii kaaya. Maaliif har'a yeroo gabaabaa keessatti kabar isinii godha waan ta'eef kun hunda isii gaafilee galgala ersisaayisii hunda isii bifa kanaan kan inni hojjedhee ture. Akka haala kanaan jechuudha. Kana maaliin isinii godha? Teelegiraamaan gubbaan isinii kaaya jechuudha. Gara barnoota keenyaa yoo itti fufne irra moo gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf isii dhumaa san irratti fakkeenyaaf bakka reefuun tana dogoggora jennisan jechuudha yoo laaltan gaafii tanaan wal biratti isin garsiisa jechuudha. Laaltanii nama fakkeenyaaf gaafii wanti sun dhumaatirraa gaafii siirra kan jirtu san jechuudha. Fakkeenyaaf siirra kan jirtu san dogoggora wanni isin hin jeef maali? Sibiilli meetaaliidhaan wantaan hin taa'u jechuudha. Laaluma fakkeenyaaf isin asiin siirra jirtu maali? Bakka san elementiin inni barbaadu maali? Elementii duraan ispeesifik nu godhe jechuudha. Elementoota tarree jeeti tarreedhaan adda nu baase waan ta'eef elementoota tarree sadaffaa jeeti adda baase saniif akkanatti bakka tana maal godhe jechuudha inni negatiiva godhe isinii kanneen jechuudha. Kanaaftu dogoggora jechuudha. Gaafa uumamu boondiin ayoonik boondiin gaafa uumamu akkanatti maqaa soodiyem maal jedhamu uumamte jechuudha.
phosphide neem isaaniitti wajjin akkanatti isin kaayatiin jira. Kana hunda Telegram irraan isin kaaya achirraa buuftanii itti dubbiftu jechuudha exercise haala kanaan eegalle jechuudha. Haala kanaan itti fufna barnoota keenya gara general property ionic bonding itti yoo dabarre as keessatti jechuudha wantoonni konseptiileen ijoon jijjiiran kana keessattis kabariin isin godha jechuudha waa'ee ionic bonding dha. Kanaaf laayik gochuun dagatina. Ionic compound warri jedhaman yookaan compoundoonni ionic dha warreen jedhaman warreen bondiin isaan jidduu jirtu maal ta'e jechuudha. Bondii ionikiitiin uumamte jechuudha yookaan bondii ionic bondiitiin akkam taate sibiilaa fi sibiila gidduutti bondiin waliif transfer taate akkuma jennu sun jechuudha. Ionic bond is formed where when there are difference large bakka kana jechuudha ijoowwan ni jiru. Large electronegative difference between the elements participating in the bond formation. Elementoota bondii uumuu keessatti hirmaatan san jechuudha. Jidduu garaagarummaa maaliitu jira? Garaagarummaa electronegativity guddaatu jira jechuudha. Positiiviin electronegativity xiqqaa yoo kan qabaatu taate fakkiin nam metal kan jennuun san ammoo electronegativity maal qaba? Guddaa qaba. Kanaaf yoo inni kun baay'ee large ta'e malee maal ta'u jechuudha waliif transfer gochuu hin danda'u jechuudha. Kana fuulduratti ni ilaalta. Fakkeenyaaf yoo bakka kana large ta'uu baate garaagarummaan isaanii jidduu jiru xiqqaa ta'e waliif transfer gochuu dadhabaniiti maal godhu jechuudha atomoonni waliif share godhu. Garaagarummaan jiru kun baay'ee guddachuu qaba jechuudha. Kanaaf large bakka tana wanti inni jeebsaniif jechuudha. Excited electronegative difference dha. The strongest attraction between cation and akkuma jenne cation fi anion dha. Cation maal jenne positive electron dha. Anion ammoo negative electron dha jechuudha. Warra metaalitiif kataayoniitu jira. Warra nam meetaalii taniif ammoo anioniitu jira jechuudha. The property of ionic compound is depending upon maloonni compoundoota ionicii ta'anii maal irratti hundaa'e jechuudha. Amalli isaanii jechuudha. Propertummaan isaaniitu maal irratti hundaa'e jechuudha. Wal harkisiinsa yookaan cimina ittiin maaliif maal wal harkisan jechuudha. Cimina ittiin kataayonii fi anioniin jidduu jiru kan irratti hundaa'e jechuudha. Haalli wal harkisiinsa isaanii kun eenyuuf murteessa jechuudha. Amaloota ionic compound isa murteessuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo inni kun laafaa ta'e akkasuma amalli ni jijjiirama. Inni kun baay'ee cimaa yoo ta'e amaloonni isaa akkasuma jijjiirama jechuudha. Amaloonni kanaafuu akkuma walii galatti amaloonni ionic compound lama irratti hundaa haala itti wal harkisiinsa yookaan cimina itti wal harkisiinsa ionoota lamaaniiti jechuudha. Kun maal jechuudha? Amaloota waliigalaa kan jedhaman san jechuudha. Isaan kanneen jechuudha. Amaloonni maal uumanii? Kiristaalii uuman. Eenyu? Ionic compoundiin amaloota isaa waliigalatti qaban maal jechuudha? Maal uumanii? Kiristaalii uuman. As we know the substances that exist in the solid state. Akkuma beeknu wantoonni faalkaa meeqaan jira jechuudha? Faalkaa 3. Kan dhangala'oo gaasii maal jennu sun jechuudha. Faalkaa 3 saniin jira akkuma beeknu. Solid state substances akka maalitti argama? Akka powderitti argamuu danda'a. Akka kiristaalitti argamuu danda'a. Akka amorphous yookaan lameenuu kan qabatu san jechuudha. Akkasitti argamuu ni danda'a jechuudha. Kana keessaa maal uuman jechuudha isaan kuni? Warra kiristaalii yaman kan uuman jechuudha. Eenyu? Ionic compoundoonni amala kiristaalii uumuu qabu. Most ionic compounds exist in crystalline solid form. Irra baay'een ionic compoundota kiristaalii san keessaa illee kan uumamu jechuudha. Kiristaalii bifa solidiitiin jiru kan uuman jechuudha. Paartikiloonni isaan jidduu siin jiran san jechuudha ioniidha jechuudha. Maaliif miti? Molecuulii miti. Yoo molecuulii tan maal ta'a? Ionic osoo hin ta'in covalent bondii ta'an jechuudha. Bakka tana ilaalee ionoonni isaan jidduu jiran san maaliin ta'uu qabanii? Molecuulii ta'uu qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf molecuulii gidduutti bondiin uumamtami bondii covalent kan jennu sani malee ionic bondiin hin uumamtu. Kanaafuu maal jidduu qabu? Elektiroononni jidduu isaanii transfer ta'an san maal jechuudha? Ioniidha jechuudha. Ionii warra ta'an jechuudha. Ionii negative fi positive jennee adda baasuu dandeenyu jechuudha. Opposite charges in ionic compounds are held together very strongly by the electrostatic force of attraction. Hungaa fi irra deddeebi'ee dhufu jechuudha. Maaliif wal qabate jechuudha? Force of attraction isaan itti wal qabatan kun maal jedhama? Electrostatic force jedhama jechuudha. Forcein ionic bondii uumuu keessatti jechuudha. Adeemsa ionic bondii uumuu keessatti forcein sibiilaa fi sibiilaloonni ittiin bind wal godhan san maal jedhama jechuudha? Electrostatic force of attraction jedhama jechuudha. Humna wal harkisiinsa electrostatic jedhama jechuudha. Ionic compound is generally hard solid dha. Kanaaf akkuma walii galatti ionic compound maali? Hard solid yookaan kiristaalii uuma kan jenne san jechuudha. Sanuma bal'isee ibsaa jira malee maali? Kiristaalii uuma. Yanni gabaabsine ni dandeenya jechuudha. 3 dimensional 3D jechuudha. 3 dimensional jechuun fakkeenyaaf isa diagraamii kana ilaaluu qabdu jechuudha. 3 dimension yeroo jiru maal jechuu isaati? Yaanni isaa wanta dagalee qabu akkasiinis weedzii asiin qabu akkasumas asiinis heeyitii qabu jechuudha. Yoo ilaalta wanta kana boca akkamii qaba? Boca kiubii fakkaatu qaba jechuudha. Maaliif? Asiin leengizii qaba, asiin weedziidha, asiin ammoo heeyitiidha jechuudha.
wanta sadeen kana jechuudha. Warri sadeen kana qabu maal jedhama? Wanta 3 dimension jedhamu qaba jechuudha. Kanaafuu ionic bonding sadarkaa atoomitti akkasumas sadarkaa kiristaalatti maal uuma jechuudha? Boca regular ta'e kan 3 dimension jedhamu jechuudha. Akkasuma jechuudha atoomonni ionic bonding gaafa bind waltan maaluma wanta 3 dimension structure yookaan regular form of structure kana uuma jechuudha. Crystal formiin fakkeenyaaf sodium chloride jidduutti jechuudha wanti kun yoo ilaaltan haala inni isaan itti tarree galanii bind itti wal godhan kun baay'ee nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Kan biraa immoo amalli ionic bonding dha maal jechuudha? Melting point fi boiling point olaanaa qabaachuudha. Maal jechuudha? Qabxii danfinaa fi baqinaa olaanaa qaba jechuudha. Maaliif qabxii baqinaa fi danfinaa olaanaa qabaachuu danda'e kan jedhu ioniin isaan jidduutti bind ta'u sana ionota waliif maaliiti? Waliif hallaati. Hedduu more attract wal godhan jechuudha. Baay'ee wal qabatanii waan ta'aniif maal ta'u jechuudha? Humna yookaan annisa salphaadhaan yookaan temperature salphaadhaan kan adda diigamu miti jechuudha. Jajjaboo isaa gara dhangala'ootti deebisuudhaaf melting pointiin isaa guddaadha yookaan temperature olaanaa barbaada. Akkasumas dhangala'oo tana gara gaasitti hurkisiisuudhaaf jechuudha. Annisa guddaa barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattanii ilaaltan fakkeenyaaf kan sodium chloride yoo fudhattan sodium chloride maali? Waan jajjaboodha jechuudha. Sodium chloride kun jajjabaadha jalqaba jechuudha. Inni kun gara dhangala'ootti jijjiiramuudhaaf temperature 800 degree Celsius barbaada jechuudha. Kana jechuun temperature olaanaadha jechuudha. Qabxii isaan gara 1400 fi 65 degree Celsius kun maal mul'isa jechuudha? Akka waliigalatti ionic bonding tokko melt gochuu fi boiling gochuudhaaf yookaan danfisuudhaaf yookaan hurkisiisuudhaaf maal barbaada jechuudha? Temperature baay'ee olaanaa ta'e barbaada. Sababni isa kanaa maali? Bond of attraction akkuma reefu tana jenne amaloonni waliigala isaa maal irratti hundaa'e force of attraction jidduu kaataayinii fi anaayinii jiruuti jenne jechuudha. Forcein sun humnoota waliif faallaatan jidduutti waan uumameef more attractive kan wal godhan waan ta'eef jechuudha. Bondii jidduu isaanii jiru kana cabsuudhaan maal barbaada jechuudha? Temperature olaanaa barbaada jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin melting point fi boiling point ionic bonding dha olaanaadha jechuudha yaada biraatiin. Kan itti aanu ammoo maali? Hard and brittle jechuun maal jechuudha? Baay'ee jabaa fi yommuu rukutaman ammoo kan caccabanidha jechuudha. Yommuu rukutaman kan caccabanidha. Eenyu ionic bonding akka walii galatti jechuudha. Ionic crystals are hard. Maaliif hard ta'anii? Positive and negative charge tu attract wal godhe waan ta'eef baay'ee jabaataadha jechuudha. Garuu ammoo humna biraatiin yommuu rukutaman fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan inni kun ammoo yoo ilaaltan hardii fi brittle ta'uu tana ergaa dabarsaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf buruushii kana yommuu rukunnu maal ta'e jechuudha? Jidduu isaaniitti yoo ilaaltan atomoonni duraan akkanatti orderii sirrii qabatanii kilooriiniin jidduu ta'a. Orderii kanaa sheeppii kanaa yookaan 3 dimension jedhamu kana uumanii hataan kana maal godhe jechuudha? Gaafa buruushii kana rukutu maal godhe? Brittle godhe jechuudha. Adda caccabse. Bondiin kun isaan san maal ta'e jechuudha? Bondiin isaa duraan tartiiba qabatee yookaan orderiidhaan taa'u san maal ta'e walitti makamee orderii isaa gaddisee deemaa jechuudha. Kanaaf yommuu rukutaman kan caccabuu danda'anii fi baay'ee jabaataadha jechuudha. Kana jechuun yaadni isaati. Kan itti aanu ammoo amaloonni waliigalaa ionic bonding dha jechuudha. Kan biraa they are soluble in polar solvent dha. Ijoodha jechuun wanti tun barbaachisaadha. Ionic bonding maali? Jalqabaa akka jenne maaliif maal jidduutti uumamne sibiilaa fi sibiilala yookaan kaataayinii fi anaayinii jidduutti waliif tiraansfer gochuudhaan uumamaa jenne jechuudha. Isaan san maali jechuudha? Bondiin achi jidduutti uumamte san bondiin ionic bonding tun maal ta'uu si mul'ifte jechuudha? Bondii poolaarii taate mul'ifti jechuudha. Bondiin poolaarii taate garuu solventii akkam barbaadde jechuudha? Solventii poolaarii ta'e barbaadde jechuudha. Kun jeneraalii yaada waliigalaatiin gaafa ibsinu maal jechuudha? Like dissolve like roll jira jechuudha. Wal fakkaatti wal barbaadde kuma jedhamu san warri poolaarii ta'e maal barbaada? Poolaar solventii barbaada. Warri nan poolaar sooluutii ta'e garuu maal barbaada jechuudha? Nan poolaar solventii barbaada jechuudha. Kanaaf inni maal keessatti bulbulama? Poolaar solventii keessatti bulbulama. Fakkeenya poolaar solventii ta'e ijoon maali? Bishaanii jechuudha. Fakkeenyaaf inni kompoondoonni maal keessatti bulbulama jechuudha? Bishaan keessatti bulbulama. Maaliif inni mataan isaatis poolaariidha. Akkasumas bishaanis maali? Poolaar solventiidha jechuudha. Kanaafuu like dissolve like rule dha jechuudha kan inni hordofu. Fakkeenyaaf warra poolaar solventii ta'an kanneen inni universal ta'e maali? Bishaanii. Akkasumas metaanooliinis yookaan alkoolii keessatti inni bulbulama jechuudha. Alkooliin amala maalii qabdi? Poolaariidha jechuudha alkooliin. Kan biraa immoo conduct electricity when they are dissolved in water or in molten state. Baay'ee qabxii barbaachisaa ta'e bishaan keessa bulbulamu kan jiru yookaan poolaar solventii keessatti bulbulama kan jiru general property isaan keessa jechuudha. Irra deddeebi'ee qormaata irra dhufaa kan oolu
jara kanneen jechuudha. Conduct electricity baay'ee gaafii very important taateetu bakka tanaa baay'ee jechuudha. Gaafiin bakka kanaa isaaf tembeetu ionic bonding amala akkamii qaba? Conduct electricity in where? In solid state, in gaseous state, in mal state jeeti bifa biraatiin illee si gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo maal ta'e qofa yoo bishaan keessatti bulbulame akkasumas molten state dhaan yoo ta'e jechuudha. Yoo bishaan keessatti kan bulbulamu ta'ee fi molten state dhaan kan taa'u yoo ta'e electricii conduct gochuu danda'a jechuudha. Melting and dissolving ionic compounds makes cation and anion free to move. Maaliif akkasitti transfer gochuu danda'a yookaan maaliif electricity conduct gochuu danda'a beektaa? Gaafa bishaan keessatti dissolve ta'e ionic bonding dura maalirraa uumama inni cation fi anion irraa uumama jennee jechuudha. Bonding isaan jidduu jirtu sun maaliin cabdi? Bishaan saniin ni diigamti jechuudha. Yookaan polar solvent saniin gaafa diigamte maal ta'e jechuudha? Free cation fi free anionitu uumama jechuudha. Kana booda maal godha? Solventii san keessa maal ta'a? Freely move ta'a jechuudha. Ayoononni bilisaa kan uumaman kuni gaafa san energy asirraa baatanii garam deemsisuu jechuudha. Gara qaama dabarsuu qabanitti kan isaan dabarsuu danda'an jechuudha. Yoo kamtan yoo molten state yookaan dissolve tan jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeem kloraayidiin gaafa bishaan keessa bulbultu gara maalitti diigama jechuudha? Gara ayoonii waliif faallaa ta'e kaataayinii fi anaayinii kanatti kan inni diigamu. Kana booda maal dabarsuu ni danda'a? Conduct electricity godhachuu danda'a jechuudha bulbula san keessatti. Yoo solidiidhaan ta'e garuu maal dabarsuu hin danda'u jechuudha? Dabarsuu hin danda'u jechuudha. Elektirikii dabarsuu hin danda'u. Konseptiin guddaan isii kanaa bakka kanan kan siin jirtu na hordofaa jechuun barbaada. Laayik gochuun dagatina. Laakiin gootan viidiyoo maaliif akka ta'e beeku. Subscribe gootan yaada keessan koomentiin gootan jechuudha. Kanaaf akkas gootanii yaada keessan illee akka koomentii naa gootan jechuun barbaada. Asirraa jechuudha wanti guddaan kan inni isin ibsu. Wanni na ariifadheef iddoolee barbaachisoo akkanaa kana dhufuuf jechuudha. Iddoolee barbaachisoo tan anu maaliin godhu irraan fiigu jechuudha. Gadi qabeetiin suuta yeesinitti hima iddoolee konseptii barbaadan iddoolee qormaanni irraa baay'atu. Kanaaf haala kanaan jechuudha waliin deemnu iddoolee isinuu raawwachuu dandeessan yookaan salphatti isinii galuu danda'u irra illee yoo ana ariifadhe. Kanaaf haala kanaan jechuudha kan deemnu. Fakkeenyaaf conduct electricity in molten state jechuun baay'ee qabxii barbaachisaa jechuudha qabxiin kuni. Fakkeenyaaf ergaan diyaagiraamiin tokkichaan kun ibsu maal jechuudha? Qormaata gaafii 2-3 akka isin argattan isin taasisa jechuudha. Kanaaf nafaana bu'aa. Jalqaba irratti maali wanti kuni? Waan akka biikarii tokko fudhatu fakkeenya godhachuu dandeessu jechuudha. Biikarii kana keessa maali? Kaatoodii fi aanoodiitu jira jechuudha. Elektiroodiitu jira jechuudha. Elektiroodiin lamaatu jira, kaatoodii fi aanoodiidha. Isaan kun akka maalitti gargaara? Akka biriijii yookaan utubaa tokkotti kan gargaaran jechuudha. Isaan kana keessanii keessaa jechuudha. Erga keessee booda asiin weeriidha yookaan shuboo elektirikiitiin gubbaa isaa maal goota? Wal qabsiifta jechuudha. Kun seera ittiin ibsaa manuma keessan keessattuu itti yaalii gochuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyeem kloraaydii argattanii yennaan soodiyeem kloraaydii fuutanii bishaan keessatti biikarii keessa keessanii kaatoodii fi elektiroodoota lamaan kan argachuu qabdu jechuudha. Elektiroodii lamaan kana gaafa argattan isin tun ammoo maali? Balbiidha jechuudha jidduu jira jechuudha. Kan ifa kennitu sun jechuudha. Ampuulii tan jettan tana jechuudha. Balbii tana achi jidduutti gaafa hiitan ifumaafuu yaalii kana godhuu ni dandeessan jechuudha manuma keessan keessattuu. Kanaaf elektiroodoota meeshaalee barbaachisan kana qofa argachuudha malee ifa inni kan nama hin kennu fayyausan isinuu mirkaneessuu ni dandeessan jechuudha. Jalqaba sooluutii yookaan soodiyeem kloraayidiin san yookaan ayooniik kompoondiin san dhufee as keessatti maal ta'uu qaba? Dissolve ta'uu qaba. Maal dabarsuudhaaf? Elektirikii dabarsuudhaaf jechuudha. Ulaagaaleen kun hundi guutamuu qaba. Meeshaaleen kun hundinuu jiraachuu qabanii. Kana booda ayoononni kaataayonii fi anaayoniin sanis bilisaan as keessa muuf ta'uu jalqaban jechuudha. Akka isaan walitti hin deebine eenyutu godha jechuudha? Polar solventiin san maal godha? Walakka jidduu isaanii galeeti akka isaan boondiin san lameen fakkeenyaaf waliif haallaadha. Bakka tana konseptii jirtu jechuudha. Waliif haallaadha. Sila maaliif deebitee walitti baay'een hin taane kan jettu jidduu isaanii maaltu gala? Polar solventiin sun galeeti adda dhiiba humna isaanii. Jidduu isaanii galeeti akka isaan walitti hin deebine dirqisiisaa jechuudha. Kanaaf dirqama gara maalitti deema jechuudha? Kunis gara faallaa elektiroodii isaa faallaa jirutti deema. Kunis gara elektiroodii isaa faallaa jirutti deema jechuudha. Elektiroodoonni kun lamaan eenyu fi eenyu? Kaatoodii fi aanoodiidha jechuudha. As keessatti wanni konfiisu isin hin taane garaagarummaa aanoodii fi maaliiti jechuudha? Aanaayiniidha. Aanaayin yeroo baay'ee namarratti konfiisu wal nama gooti. Akkasumas kaatoodii fi kaataayonii jechoota hanga kanaa jechuudha. Isaan kun lamaanuu kunis irraa eegala, kunis irraa eegala jechuudha. Garuu immoo wanti kun yaada garagaraati jechuudha. Gaafa aanaayinii fi kaataayinii yoo maali jechuudha? Chaarjii poozitiivii fi negatiivii jechuudha maqaan isii. Maqaan chaarjii poozitiivii isiin biraa maali? Kaataayiniidha. Maqaan chaarjii negatiivii inni biraa maali? Aanaayiniidha jechuudha. Aanaayin jedhamti. Garuu immoo aanoodii jechuun elektiroodii san keessaa ka chaarjii poozitiivii qabdu jechuudha faallaa isiiti jechuudha laal.
jechuun aan kun lamaan kun waliif maali? Waliif haallaadha. Waliif chaarjoota waliif haallaa qaban jechuudha. Aanoodiin poozitiivii qaba. Garuu aanaayiniin maal qaba? Negatiivii qaba. Elektiroodii fi aayoonii chaarjii isaanii akkasitti adda baasuu qabdu jechuudha. Aayoonii fi elektiroodiin akkasitti kan isaan adda ba'anii bakka kana konseptiin jirtu tana lammaffaa elektiroononni eessarraa eessatti deema. Karaa gabaabaadhaan akka isin galutti yoon isin ibse elektiroononni garamirraa garam deema konfiyuusin ta'uu hin qabdan jechuudha. Maalitti deema? Clockwise direction deema jechuudha. Een maali? Orderiidhaan gaafa keenya leetarii kana jechuudha. Een dura dhufaa jechuudha. Kana booda elektiroononni maal godha? Humna isaanii muuf godhu jechuudha. Elektiriikii san firra dabarsu garamirraa garam dabarsa kan jedhu gara kallattii aanoodiirraati. Kallattii aanoodiin jirurraa maal godha? Kallattii aanoodiirraa gara kaatoodiitti oofaa jechuudha. Aanoodii fi kaatoodiin chaarjiin isaanii maali? Chaarjii poozitiivii qaba aanoodiin, kun ammoo chaarjii negatiivii qaba jechuudha. Yookaan inni kun riichiidha jechuudha. Inni kun pooriidha jechuudha. Yookaan inni kun hiyyeessa kan jedhamu sanii jechuudha. Kanaaf chaarjiin garamirraa garam deema? Aanoodiirraa gara kaatoodiitti deema. Yeroo baay'ee qormaata irra dhufaa jechuudha kun gaafiin. As keessatti ammaas garaagarummaa chaarjii aanoodii fi anaayinii kan hin jee hangareefu dubbadda sun yeroo baay'ee kan dhufu ta'uu isaaniiti. Gaafa as keessatti wanta kan dissolve goonu reaakshiniiwwan gurguddoo lamaatu gaggeeffamaa jechuudha. Isaanis reduction reakshinii fi oxidation reactionidha jechuudha. Roga kamirratti ta'a kan jedhu sirriitti adda baafuu qabdu jechuudha. Reduction eessatti ta'a? Roga karaa kaatoodiitiin jiru irratti ta'a jechuudha. Reduction jechuun maal jedhu yoo kan laalle fakkeenyaaf irrachuu jechuudha. Reduction jechuun irrachuu jechuudha. Atoomiin tokko yoom irratti yookaan hiyyeessa jedhama yoo elektiroonii gain godhe jechuudha. Fakkeenyaaf laan foormulaa keemikaalaatiin gisee kaa'u keessatti maali? Soodiyeem kilooraayidii jiraame soodiyeemiin san chaarjii poozitiivaatti kana diigamtii jenne kilooriiniin ammoo chaarjii negatiiva kanatti diigamtii jenne eega dizoolvetan booda kana booda soodiyeemiin eessarratti reaakshinii gaggeessiti roga kanarra dhufti jechuudha. Roga kanarra dhufti jechuudha laa. Kanammoo negatiiv chaarjii negatiiv uumte kun kilooriiniin kun eessa dhuftee asitti uumte jechuudha. Eessa garamirra reaakshinii gaggeessiti roga aanoodii kanarratti reaakshinii gaggeessiti jechuudha. Kanaaf kilooriiniin chaarjii negatiiv qabuu fi elektiroodiin chaarjii poozitiiv qabu maal wal godha jechuudha. Reaaktii wal godha jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin reaaksiniin isii garanitti gaggeeffamaa jechuudha. Roga kamirratti? Roga oksideeshinii irratti. Kun ammoo roga riidaakshinii irratti gaggeeffamaa jechuudha. Elektiroonii fakkeenyaaf duraan kannee jiru san soodiyeemiin jechuudha. Fakkeenyaaf akkana yoo poozitiiva gubbaa godhu elektirooniin kannee jechuudha mul'isaa waan ta'eef elektiroonii duraan kannee san maal godha? Deebi'ee gain godha jechuudha. Eessarraa argate elektiroodota kanarraa deebi'ee argataa jechuudha. Deebi'eeti elektiroonii isaa san deeffatee maal godha jechuudha? Gara sibiila isa duraanii soodiyeemii noormaala ta'etti deemaa jechuudha. Gara niwutiraal soodiyeem kan ta'e sanitti jijjiirama jechuudha. Akkasuma sanii foormuma isa sanii wal fakkaatuun asirratti kilooriiniin jechuudha. Biin tun kilooriinii bakka buuti yaadanii. Een kun soodiyeemiidha bakka bu'aa. Kilooriiniinis maal gooti? Elektiroonii takkitti duraan soodiyeem irraa fudhatte san maaliif deebifti jechuudha? Ni deebifti jechuudha. Eenyuuf deebifti? Soodiyeemiin akka deeffatu gooti. Elektirooniin asirraa kilooriiniin sibiila soodiyeemiitiif deebifte san asirraan ni deemti jechuudha. Asirraan ilaali yoo ilaaltan asiin elektirooniif deemaa jira jechuudha. Xiyyeerra ilaaltanii gara ni deemte asirratti battalumatti jechuudha. Saddeen liitaa jechuudha. Reaakshiniiwwan kun lamaanuu asirratti riidaakshin reaakshinii fi oksideeshin reaakshiniin si'a tokkotti ta'a. Simaltaaneesiliidha jechuudha. Konseptiidha kunis ni dhufaa jechuudha qormaata irratti. Oksideeshin and riidaakshin reaakshinis simaltaaneesilii okkordita jechuudha. Akkuma kilooriin duraan gain goote san reeliis firraa gooteen maal ta'e jechuudha. Achiin soodiyeemiin elektiroonii duraan dhabe san gain godha jechuudha. Iddoon isaan itti reaakshinii gaggeessan kana sirrii ilaaluu qabdu jechuudha. Elektirooniin gaafa asirraa reeliis taate battaluma saditti maal taate jechuudha. Soodiyeemiidhaan gain taati jechuudha. San booda elektirooniin tun deemsatti fufti jechuudha. Asitti deebitee ammaa sooluushinii kana keessatti isin ta'isu ammaas maal taati reaakshinii itti fufaa jechuudha. Soodiyeemiin asitti chaarjii ammaas deeffatee niwutiraal ta'e kun deebi'ee sooluushinii keessa gaafa bulbulamu sooluushinii keessa gaafa dhufan ammaas ni chaarjaa jechuudha. Ammaas ni chaarjaa ammaas chaarjii san ni dhaba akkasumas deemanii jechuudha. Ammaas kilooriiniinis gain godha ammaas deebi'ee loos godha roga anoodii kanarratti ammaas deebi'ee loos godha gain godha ammaas deebi'ee loos godha kun maali itti fufa. Oksideeshin and riidaakshin reaakshinis simaltaaneesilii okkordii kan ta'uu isaaniiti. Kanaaf gaafa elektiroononni ba'atamanii bifa kanaan roga anoodii irraa gara kaatoodiitti deeman kana balbiin asitu maal ta'uu dandeessi jechuudha. Ifa kannuu dandeessi. Ifa kannuun isiisan maal mul'isa jechuudha. Elektiriikii dabarsuu bulbulichaan mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf sooliitii ta'e tokko fuute sooliitiin kun ayoonik koompaawundii moo
ionic compound miti kan jedhu adda baasuudhaaf gaafa as keessatti dissolve gootu maal ta'u qaba jechuudha ampuuliin achitti irra hiite sun yookaan balbiin achitti irra hiite sun yoo kan ifa kan nu ta'e soolitiin kun ionic compound dha jettanii adda baaftaa jechuudha. Fakkeenyaaf sukkaara fudhattee jechuudha. Amma fakkeenyaaf sukkaara yoo fudhatte sukkaarri bishaan keessa ni bulbulamaa jechuudha. Ni bulbulamaa garuu maal hin dabarsu elektiriikii hin dabarsu. Wantoonni hundinuu bishaan keessa bulbulamaniif jecha maal hin dabarsu jechuudha elektiriikii dabarsu jechuun hin danda'amu. Kanaaf adda baasuudhaaf balbii sichirratti hiitee maal laaluu qabdu jechuudha. Yoo balbilchi sun kan ifa kan nu ta'e wanni sun maal jettee beekta ionic compound dha jettee adda baasuun ni danda'ama jechuudha. Kuni yaalii mana keessan keessatti illee ta'uu danda'udha. Haala kanaan jechuudha kan deemnu itti fufna ammallee konseptiin isa kanaan wal qabatu experiment shan takka keessa ni jira jechuudha. Kunoo isaan foormii sadiidhaan wal bira kaayee kan jiru kana jechuudha. Biikarii sadii keessa kana keessatti maal godhee distilled wateridha jechuudha. Bishaan qofa bishaan ho'aa fakkeenyaaf reakshinii gaggeessuudhaaf laaboraatoorii keessatti yeroo baay'eetti kan itti fayyadamnu kana jechuudha. Distilled watariin kun yookaan bishaan qulqulleeffamee yookaan danfifamee jarmoonni irraa bilisatanii taa'an kun maal hin dabarsu jechuudha. Kophaa isaa jechuun kun waa tokko wanni keessa jiru elektiriikii hin dabarsu jechuudha. Table salt jechuun maal jechuudha? Maqaa biraa sodium chloride jechuudha. Kunis fakkeenyaaf akkana jee kanneen armaan gadii keessa which one of the following is ionic bonding jee sodium chloride jechuudha. Isee maal jechuudha? Table salt jee maqaa irraa jijjiiree dubbatu danda'a. Kanaafuu sodium chloride jechuu fi table salt jechuun tokkuma. Asirratti amma fakkeenyaaf inni kunis maaliin jira? Foormii soolidiitiin jira jechuudha. Kabiirra jirus. Inni siirra jiru garuu maal ta'e bishaanicha keessatti bulbulamuu asitti ilaalla. Solution of jeeti asitti dabraa jechuudha. Inni kun kan eenyuti jechuudha? Kan siirraa dhufe jechuudha. Asirraa cite jechuudha. Kanaafuu bishaan keessatti bulbulamuu saltii teebiliidha. Teebil saltiidha yookaan soodiyeem kilooraayidii saniiti. Erga bishaan keessatti bulbulame jechuudha. Yoom elektiriikii dabarsaadha amma conductivity of electricity amma irratti argannamoo biirratti argannamoo sirratti argannamoo kan jedhu adda baasuuf jechuudha. Isa kana keessa kamirratti argachuu dandeenya? Sii qofa irratti elektiriikiin yookaan balbiin asitti hiine kun maal ta'uu danda'a jechuudha. Ifa kannuu danda'a jechuudha. Jenne san ionic compoundiin elektiriikii conduct gochuu kan danda'u yoo foormii molten stateetiin yookaan immoo isa bishaan keessatti kan bulbulamu ta'e jechuudha. Gaaffii sadii antanas gaafataa jechuudha. Kun maali? Konseptii kana caalatti akka isin jabeeffattaniif ammallee bifa yaaliitiin illee isin kaa'ee kan jiru. Kanaafuu isa kana keessa kamirratti ifa arganna jechuudha. Sii tana qofa irratti ifa argannaa jechuudha. Maaliif kan jedhu immoo maaliif elektiriikicha keessa qofa argannee fakkeenyaaf maaliif sii tana qofa keessatti elektiriikii argachuu dandeenya yookaan dabarsuu dandeenya yookaan balbiin tun akka iftu taate kan jedhu firii maaltu uumama jechuudha. Firii ayooniitu uumama jechuudha. Akkuma kana ifuu jennu san gaafa inni kun dissolve ta'ee firii ayoonii kaataayonii fi anaayiniin jedhamu san uumameeti elektiriikii baatee deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan firii ayoonii uumuuf jechuudha sababni isiitiiti. Akkanattiin teebiliidhaan isin kaa'e jechuudhaanis akkanattiin gabaabsee teebiliidhaan isin kaa'e kunoo maali distilled water kan jedhu elektiriikii dabarsuu hin danda'u. Maaliif hin dabarsine riiziniin isaa maali kan jedhu firii ayooniin argannu jechuudha keessatti. Solid state keessatti ammoo maali ayoononni hundi fixed ta'aniiti lattice form yookaan 3 dimension isaan qabatanii akkasitti taa'u jechuudha. 3 dimension isaanii gadhiisanii ta'an jechuudha gaafa solidii ta'anii gaafa immoo dissolve ta'an fakkeenyaaf CC san irratti maali sodium chloride yookaan table saltiin gaafa bulbulamu maal ta'e jechuudha elektiriikii yookaan balbiin san maal ta'a ifa kannuu danda'a jechuudha. Maaliif ifa san kan jedhu ionic free to move to solution san keessa form ta'e jechuudha. Kanaafuu akkana sii qofa keessatti jechuudha kan argachuu dandeenyu. Itti hafuufnu general property isaaniitis yoo gabaabsee haala kanaan isinii ibseetiin jira. Hundi isaaniitu telegiraama irra isiniif hin kaa'a. Telegiraama community jalaan join gochuu dandeessan. Community jala tuqxanii linkiin isaa achi jala jira. Join godhaa telegiraamicha sanii yaada keessan illee achi jala naa ibsuu dandeessanii. PowerPoint illee kanallee achi jala argachuu ni dandeessan jechuun barbaada. Amaloota isaanii hunda tokko tokkoon gaggabaabsee akka isinii galutti illee haala kanaan isinii kaayatiin kan hin jiru. Kanaaf hundi isaaniitu haala kanaan isinii kaayee achi jalaa buufattanii dubbisuu ni dandeessan yoo fedhii qabaattan taate. Electrical conductivity isaaniitis gabaabseetiin akka yookaan dabarsuu kan danda'u yoom jechuudha yoo dissolve ta'e qofaa. Amaloonni general property isaanii kana osoo hin beekne waa hedduu dhabuu dandeessa jechuudha. General property isaa beekuun ionic bondii detailii akkati beektu kan si taasisu jechuudha. Hundinuu akkasuma general property mataa isaanii qabu. Covalantis gaafa barannu fuulduratti jechuudha. Akkanuma general property of covalent bond jee hunda summarize godhaa jechuudha irratti amaloota san beekuun baay'ee akkati waa'ee konseptii isa kana sirriitti detailii bartu kan si taasisu jechuudha. Haala kanaan summarize goone jechuudha general property isaatiif kan jedhu
haala kanaanii kan barannu paartii itti aanus maaliif waan viidiyoon dheerateef gaggabaabsee yeroo gabaabaa keessatti hundi isaa isiniif hin gadhiisa. Kanaafuu asirratti samaraayis goona paartii kana paartii itti aanu asumaan itti aansee yeroo gabaabaa keessatti isin gallakkisa. Nagaan naaf jiraadhaa. Thank you nagaa walitti nu adeemsisuu jechuun